Artistii beekamaa kan ta'e Galaanaa Gaaromsaan gaa'ila isaa raawwateera. Artistiin kun akkuma beekamu sirboota inni hanga ammaa baaseen dhageettii fi jaalatama guddaa nama argateenna ta'u sirboota isaa keessaa kanneen akka Amalakee, Dama Roobilee, hin naqnu gandaa, sodaa qawwee hin qabnu fi kan kana fakkaataniin nama sirriitti beekamudha. Gaa'illi artistii kanaatillee magaalaa Finfinnee hoteela Ililii keessatti kan raawwatameenna ta'u gaafa gaa'ila isaatillee namoonni beekamoo fi artistoonni beekamoon argamaniiru. Viidiyoo gaa'ila isaa daawwannee hadeemne. Akkuma daawwattan gaa'illi isaa haala bareedaa ta'een magaalaa Finfinnee keessatti raawwatameera. Artistii kanallee namoonni jaalattan koomentii irratti lakkoofsa tokkoon barreessaa nu dhaqqaba. Viidiyoo kanallee laayik gochuu hin dagatina. Oduuwwan akkana hatattamaan yoo barbaaddan YouTube chaanaalii Orro Miidiyaa keenya kana subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Viidiyoo kanallee Facebook irratti hookaa social media qabdan irratti akka share gootan kabajaan isin gaafanna. Dagaagaa horaa bulaa.